oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibba bahaa tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 13 ol ajjeefamuun isaanii ibsame. Tarkaanfii kana waraanni bilisummaa Oromoo akkamiin fudhatee raayyaan ittisa biyyaa dhimma kanaaf maal deebisee gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin furmaanni waliigaluu keenya gara Waaqayyootti dhiyaannee kadhachuudha jedhe kaawunsilii waldaalee amantaa kiristaanaa amantoota warra wangeelaa Itoophiyaa. Kaawunsiliin kun guyyaa har'aa sagantaa kadhannaa qalbii jijjiirrannaatii fi galataa addabaabaayii irratti qopheesseera. Dhimma kana irrattis gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin istuudiyoon guddichi fiilmii seena qabeessi Masrii balaa abiddaatiin manca'uun dhaga'ame. Istuudiyoon kun seenaa fiilmiiwwan addunyaa keessatti isa guddaadhaas jedhameera. Istuudiyoo kana maaltu mudatee dhimma kana irratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduu odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibba bahaa tarkaanfii waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhatee loltoota raayyaa ittisa biyyaa 13 ol ajjeesuu beeksise. Haaluma kanaan bitootessa 10 bara 2024 waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa Gololchaa ganda Cululli darbaa iddoo addaa naannoo magaalaa Dhibaa jedhamu keessatti raayyaa ittisa biyyaa maqaa sakattaa WBO'tiin bobbaate hattee ittiidhuun guyyaa keessa sa'aatii 6 daqiiqaa 20 irraa jalqabee hanga sa'aatii 7 daqiiqaa 10tti lola gaggeeffameen loltoota raayyaa ittisa biyyaa 13 ajjeesuun 9 ammoo madeessee bakkicha kanneen hafan ari'uu WBO'n ibseera. Godinuma sana aanaa martiitti guyyaa dheengaddaa bitootessa 15 bara 2024 waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota raayyaa ittisa biyyaa kan maqaa sakattaa WBO jedhuun bobbaate irratti fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa bakkoota lamaan tarkaanfii irratti fudhateen injifannoo argachuu himeera. Lola jalqabaa iddoo addaa ardaa qocichaa jedhamu keessatti loltoonni 12 yoo ajjeefaman 8 ammoo madoo dandammi hin qabneen akka adabaman WBO'n ibsaa jira. Guyyaadhuma sana osoo reeffa isaanii fudhachuudhaaf yaalaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoo hattee ittiidhuun ganduma san keessatti loltoota raayyaa ittisa biyyaa 9 ajjeesuu waraanni bilisummaa Oromoo kun itti dabaluun dubbata. Walumaa galatti torbaanuma kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti taasiseen injifannoo cululuqaa argachuu himuurratti argamu. Lola tibba kana godina Arsii kana keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun garuu gama raayyaa ittisa biyyaatti ammatti wanti jedhamee hin jiru. Wal waraansi Oromiyaa keessatti duraan lixa Oromiyaatti bal'inaan ture kutaalee Oromiyaa garaagaraatti babal'achuun qaamonni lamaan waraana bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa wal waraanaa jiru. Lola kanaan hawaasni nagaa siviilii hedduunis qaamota lamaan gidduutti guyyaadhaa gara guyyaatti ajjeefamaa jira. Akkasumas ammoo loltoonni gama lamaanii guyyaadhaa gara guyyaatti baduu itti fufeera. Waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa rakkoo gidduu isaanii jiru karaa marii nagaatiin akka furan mootummaa Ameerikaa dabalatee uummanni Oromoo waggoota 5 kana gaafachaa tureera. Haa ta'u malee qaamonni lamaan yeroo lama marii araaraa gaggeessanis mariin sun osoo hin milkaa'in hafee waraanni itti fufeera. Waraana amma gaggeeffamaa jiru kanaan loltoota qofa osoo hin taane akkuma jenne hawaasnis du'uu irratti argamu. Oduu biraatiin furmaanni waliigaluu keenya gara Waaqayyootti dhiyaannee kadhachuudha jedhe kaawunsilii waldaalee amantaa kiristaanaa amantoota warra wangeelaa Itoophiyaa. Sagantaan kadhannaa qalbii jijjiirrannaatii fi galataa kaawunsilii waldaalee amantaa kiristaanaa amantoota warra wangeelaa Itoophiyaatiin qophaa'ee addabaabaayii masqalaatti gaggeeffamaa jira. Kaayyoon sagantaa kanaa nageenya biyyaatiif dhiifama labsuu fi tokkummaa fi rakkoolee adda addaa biyyattii keessatti mul'ataniif Waaqayyoon kadhachuu fi qalbii jijjiirrannaaf kan qophaa'e ta'uu pireዝዳንቲን ካውንስልቻ ዶክተር ጣሰው ገብረ ይብሰኒሩ እኛ ደግሞ ለገዛ ሀገራችን ለጋራ ሀገራችን የማንማልድበት ሰላምን የማንፈልግበት ልማትን የማንሻበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይችልም ደግሞም አይገባም
በዚህ አጋጣሚ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሁሉም ወገኖች ለጸሎት፣ ለምልጃ፣ ለሰላም፣ ለምክክርና ለውይይት በቂ ጊዜና ቦታ እንዲሁም ቅድሚያ እንዲሰጥ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። sagantaa kanarratti gaggeessitoonni faarfattoonni tajaajiltoonni waldaalee amantaa warra wangeelaa miseensonni waldatti qaamoleen adda addaa argamaniiru. Isaan cinatti sagantaa guddaa kanarratti giiftii dureen Itoophiyaa Aadde Zinaash Taayyachoonis argamaniiti jiru. Akka keenya nu dhiisi, cubbuu keenya nu dhiisi, cubbuu keenyaaf jettee yaa Waaqayyo biyya kana biyya abaarsaan godhin, biyyi kun biyya abdiiti gatii taateef yaa Waaqayyo kana booddee nagaan bara baraan lafa kanarra boqotu, gammachuun bara baraan lafa kanarra boqotu, biyya sabni afaaniin gosaan sanyiidhaan huddee amantiitiin waliin hiriiru nuuf taasisi. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin. Istuudiyoon filmii seenaa qabeessi Masrii balaa abiddaatiin guutummaatti manca'ee jedhame. Masrii keessatti istuudiyoon filmii seenaa waggaa dheeraa qabu Al-Ahram balaa abiddaatiin manca'uun isaa ibsameera. Istuudiyoon abiddaan barbadaa'e kun addunyaa irrattis umrii dheeraa qabaachuun beekama. Balaa abiddaa kana to'achuuf hojjettoota balaa abiddaatti sa'aatii hedduuf akka fudhatee ibsameera. Gamoowwan ollaa gamoo manca'ee jiran keessaas namoonni akka ba'an taasifameera. Hojjettoonni tajaajila yeroo balaa tasaa bakkichatti bobba'uun namoota sababa aara abiddaarraa madduun harganuu dadhaban wallaanaa turan. Maddi balaa abiddaa kana hanga yoonaa wanti baramee hin jiru. Istuudiyoon kun bara 1944tti akka hundaa'e seenaan isaa ragaa ba'a. Filmiiwwanii fi sagantaaleen TV hedduun addatti qophaa'uun addunyaa mara irratti agarsiifamaa turaniiru. Istuudiyoon filmii fi sagantaalee hedduu oomishuun beekamu kun gulantaalee sadii akka qabus BBC'n gabaaseera. Kutaalee qabiyyee itti calalanii yookiin ammoo filatanii dabarsanii fi kutaalee keessatti gulaalan hedduu qaba. Ministeerri muummee biyyattii Mustafaa Madbuulii bakkichatti argamuun mancaatii mudate kana ilaalaniiru. Akka gabaasaalee miidiyaalee biyya keessatti balaan abiddaa kun erga istuudiyoon kun sagantaa TV dhimma Ramadaanaa irratti xiyyeeffatu hojjetee xumuree sa'aatii 24 keessatti kan mudateedha. Akka gabaasa Agence France Pressitti ammoo erga balaan kun mudatee booda jiraattoonni gamoowwan ollaa gamoo abiddaan manca'ee keessa jiraatan hanga sanbataatti lafarratti kukkufanii turan. Namoonni hedduun aara abiddarraa ka'uun ukkaanfamanii daandii irratti kukkufanii yeroo dheeraaf akka turan AFP'n gabaaseera. Balaan abiddaa kun gamoowwan 7 ta'an akka miidhees ibsameeti jira. Ministeerri muummee Mustafaa Madbuulii maatii miidhamaniif beenyaan akka kaffalamu ibsu ammoo miidiyaan Arab News jedhamu gabaaseera. Ammatti istuudiyoon filmii seena qabeessi kun barbadaa'ee akka jiru BBC dabalatee Agence France Presse gabaasaniiti jiru.